Yuunivarsiitiin Minisoota damee Itoophiyaadhaa barattoota isaa eebbisiisaa jira. Adoolessa 8 bara 2017 Finfinnee Yuunivarsiitiin Islaamaa Minisoota damee Itoophiyaadhaa barattoota isaa eebbisiisaa jiraachuun dhagahameeti jira. Barattoonni kunneen sadarkaa diippiloomaarraa hanga maastarsiitii kanneen baratan guyyaa har'aa kan eebbifamanidha. Sirni eebbaa kunis hoteela Sharaatanitti kan gaggeeffamaa jiru yoo ta'u, pirezidaantiin Majlisa Federaalaa Sheekh Haji Ibrahim, pirezidaantiin Majlisa Naannoo Oromiyaa Sheekh Galii Mukhtaar, pirezidaantii Majlisa Magaalaa Finfinnee Sheekh Sultaan Amaan Eebbaa, pirezidaantiin Majlisa Magaalaa Shaggar Dr. Muhammad Saalih Jamaalii fi keessummoonni biroos argamaniiru. Muftii Itoophiyaa fi aalima biyya keenya kan ta'e Dr. Jeelaan Kadir Faalleen saganticha irratti argamaniiti jiru. Egaa eebbifamtoota guyyaa har'aatiin bakka gammaddan bakka Rabbiin bakka kanaan isin gahe jennaan.